تخلي انت تجلا فرزا بلا ما شاء الله تفيدك كبير ندرنا ترسيسان سنكون ان شاء الله وانا كسيسني أكان هندوب بني سنتونو قولي جتورا يو خان أمو بحر يو وان أكاسي تنيتي أمسا ميتي يو خارا كورو جيسيتي دلان غاكت نمو قدويتون قبدو أكامت نمو قدويتي دلان مين التيمة أكامت ركو كسي نمرت جيسيتي ركو لافا يا فرحمتا كل كلويتي رحمة يا موتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في هردفتوتا خينيا أكم نغا فيا جرتني بك جراتني سنين جتا أكم بك جرتن هندتو فيا في جفين نغيني أبري ديرني سني فاغو أبري دير دادا بك جرتن هندتو اسن هندينو ولا هذا أبا قبضني سادا أبا خيسنت أبري ربي سني فاديريسو هذا أبا خيسني وجين كان بيا جرتا وربي ولسنا غرسيسو سنين جتا هردفتا خبجمتوتا خيا خان أكا وبليس خيا قبضنيس ربي سني فاق أجلجو ربي والإسنا أجرسيسو خا فقو الدان جرتان خوال برجرتانيس ربي فيا سنتي هاتو سنين جتا ورينا بريسا حافظة ربي هاق أجلجو ربي أكاتا إني جرو خانا ربي هاق أجلجو جتان كومنتي قول على سنين جا هردو تاخو بجمتو تغيي سبسكرايبي فلايك ورون هندقتين على سنين جا سنيفو قارة حافظة مال قبتي لفتجتون كي سنين ولمو هردو تاخو بجمتو تغيي ورين كي سانا دوبستاني أكام وبليسا هي خانوانا كان رادوركي أتو بليتي تيكورا dhugaadhaan namni tokko tokko obboleetii xiqqoo kadhaguun jiru obboleetii xiqqoo akka waan namni isiin sammuu hin qabne ilaala namni namarra xiqqaadha namni namarra guddaa akka waan sammuu hin qabnetti ilaala garuu namni isinirra xiqqaatis obboleetiin isinirra xiqqootis warreen dhiiraa warreen dhalaatilleen sammuu ni qabdi isiinis akka nama tokkotti nama gorsuu ni dandeessi xiqqeenyaaf jecha namni nama gorsuu hin dadhabuun isiniin jaa saniifuu gaa hordotaa kabajamtoota kiyya ani obboleessa kiyya gorsuu dadhabee osoo hin ta'in isaa gorsan irraan fudhanne an gorsee bahar akkas ta'e akka kun sirraan bareedu akka kun sirraan tolu jechuu osoo hin ta'in anniin ja'an garuu immoo inni narraan fudhatu maaliif obboleettiin xiqqoo wallee nu gorsamuu qabdu waan ta'eef natti fakkaata gaa waan ta'eef wanni biraa wanni akka hin jiru saniifuu arra waa'ee baaroo osoo hin ta'in ani bahar irraa dubbachuu hin dhufne arra daraartuu irraa hin dubbachuu dhufe gaa ni beeytan waan deemaa jiru sooshaal miidiyaa kana gubbaarra namni hin jirre namni hin arkine hin jirtanii guutuun keessan ni agartan garuu ammoo kan agartan kana keessatti akka nama tokkotti daraartuun wallahi dubbachuuf osoo hin taane daraartuun nama kabajaa nu biraa qabu nama gahee guddaa nu biraa qabu gaheen guddaan isin biraa qabdu maali yoo hojjettan taate haasida baar keenya ummata siiriitti godhu ummata maal godhu ummata san cufa asbaatee jechuudha ummata akkas bahar godhaa ture haasida baar san cufa irraa gurtee hiisistee akka isaan hin dubbanne calirraa gootee garuu guyyaa bareedaa nu biraa qabdi guyyaa bareedaa isii sanarra dhuftee booriisitee balleessitee tortorsitee namni kuni osoonii fi namaaf tolo hin oolletti waan fokkotaa namarratti hojjetee waan hin taane namarratti hojjetee as deebi'ee waan badduu duraan hojjete san tolchuudhaaf rakkoo namni san keessa jiru keessaa baasee waan babbareedduu dalagee akka inni hamtuu san dagatu jechuudha akkas nama godha namni ammoo gaarii garaa nama haa'ee deebi'ee waan hamtuu duubaan hin fidu arra akkamittiin akka daraartu arrabsu akkamittiin akka daraartu jecha jiru akkamiin bakka isiin jirtu san barbaadee dhaqee itti waan jenne guyyaa bareedaa nu biraa qabdi guyyaa bareedaa nu biraa qabdi garuu arra dhalaa oromoo dhiisiti dhaluma hunda dhalaa harargeeti walaa harargee qofa hunduma dhalaatu maqaa balleessite bahar jechuun nama osoo if dhagahu waan akkasii irra raawwatamuu miti abadan ani isiniifin kakadda abadan intalli suni yoo haawuma itti goote nama gabaabaa guyyatti torbamu maal garafaatu jira namni gabaabaan aidiin isaa irra guddoodha maaliin akka isiin akkas goote yoo wooma itti neeyite yoo haawuma nama sakraansu yoo haawuma nama raffisee hirribaa naman kaasne waan qaama nama hadoochu san itti gooteeti waan hamaa maqaafillee dubbachuun namatti hin tolle waan akkasii sanii akkaan hin dubbanne santu nu godhi jechuudha yookaan ammoo bahar yoo waan akkasiitti neeyitee qaama isaa miitee yookaan rakkoo irra geessitee dhalaan gaa akka itti nama gudeedduun qabdu akkamitti nama gudeeddi dhalaan meenatti hima akkamitti rakkoo akkasii namarratti geessite yoo akkasii irra gaggeessitee rakkoo san irratti raawwattee ta'e malee waan takka mee dhugaa waan takka dubbachuudhaaf kaniin an yaaddoo nattee yaaddoo keessa nagalchu jiru warreen keessaan dhuftanii haafiza akkamitti dhalaan akkas nama goote akkamitti bahar waan akkasii salphina mataa isaa keessaa gaddu'e akkamitti deebi'ee
fiidiyoo sanuu laala hatta nama ija keessa nama laaluu danda'a warreen jettan dhugaadha yoo raawwiin sanii gama isaarra hayyama miciyyoo san goosistee raawwate yoo ta'e dhugaa as garagalee nama laaluu danda'u waan dirqamaa yoo hawaatti naqamee fi ta'a yoo ammoo qaamni isaa hadoodee marfee diramuu danda'a akka fedhetti ilmi namaa kuni biyya namaa keessatti waa hedduu baratee waa hedduu nama fayyadama sanuufuu waa itti godhuutu mala dhiirti dhalaan waa humnaan qabdee akkas goote yoo jennu taate kuni soba dhiirri waan dhiirri jechuun rabbiin ho'iif dhiira godhe namni humnaan qabee itti taphate yookaan ammoo guddaa irra gaggeessu tokko hin jiru jechuudha. Saniifuu hordoftoota kiyyaa ani har'aan tana wanni dhaammadhu. Balleessite isiitu kabajaa waan nu gootee fi waan nu goote babbareedaa qabdi. Kabajaa babbareedduu nu biraa qabdi. Kabajaa babbareedduu nu biraa qabdu san isiitu balleesse jechuudha. Har'aan tana yoon ol ka'ee isii tana kawanii waa godhu ta'es yoon isii tana hojii harkaa waliin buun hattaa namni hundinuu isii tanaan harkaa waliin buutee illee kabajaa qabdu tola dunuu oolte san tola baharii godhaa turte san isiitu biraa balleesse jechuudha. Bahar jechuun utubaa manaati. Utubaa manaa hoggaan isiin jiru manni kun yoo utubaa hin qabaanne manni ol ka'ee hin dhaabbatu. Girgiddaan saatu irraan taa'u maaliif taanaan utubaa girgiddaa qaba. Nuu jechuu nuufi ilmaan isaa yookaan akkasumatti maatii isaa guutuu isaatu nu qabee nu dhaabbata. Namni kuni nama nyaachisee dalagee fidee nama nyaachisee nama baasu qofa osoo hin ta'in jireenyi biyya namaa keessa baay'ee ulfaata. Namni tokko eegumsa fadha biyya namaa keessatti tajaajila bareedaa barbaada. Saniifuu tajaajila bareedaa saniifi waan akka haa dalagaas ta'u ka dalagee foonsaa muree jechuun foonsaa gama tokko muree kan nu nyaachisu kan nu jiraachisu akka ilma namaatti rabbii gaditti akka ilma namaatti isa jechuudha. Namni abdannee nuti biyya namaa tana keessa jiraachuu jirru obboleeyyan saadhaa isa jechuudha. Sanumaafuu nama beekaa nama dandeettii qabu nama sammuus qabu nama akkasumatti waa hunda rabbii waliin kenneef jennee nuti isa abdannee jechuu isa jalaan deemu jirra. San fuutee har'aan tana intalli hanqa quba kanaa san quba kana geessi bar intalli quba kana geessu san fuutee waan hin fakkaanne waan hin taane san irratti hojjette jechuudha. Saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya Haafisaa waan godhuu dandeessu hin qabu isin warreen obboleeyyan dhiiraa qabdan waan godhuu danda'u warreen keessaa na dubbistan baay'eetu jira waan godhuu danda'u. Waan gama kana ittiin deeffachuu danda'u isaa harka kiyya deeffachuu danda'u dhugaa obboleessa kiyya anumaatu miidhama yoo inni miidhamu ta'e namni tokko miidhamu hin jiru. Hatta fatiyaa yoo inni miidhamellee deebitee akkasii xiqqishaa akka isiidha. Kan miidhaa takka hin qabne rakkoon takka irra hin ga'e deemtee heerumuu dandeessi. Tan ammoo obboleessa dhabdu ton obboleessisii rakkoo irra ga'u yoo bahar mataa gadduu eta mataa gadduutu ana takkittiidha jechuudha. Ana takkittiidha jaalattanis zibbitanis namni tokkolleen keessanuu ana takkittiidha. Namni mataa keessaa gadduu namni bar obboleessi miciyyoo tanaatiif akkas ta'e jaanii quba itti qaban ana takkittiidha jechuudha. Saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya warreen obboleeyyan qabdan warreen waan akkanarraa bahar dhorke Haafizaanaan jechaa jirtanii yoo rabbi du'aa itti godhee yoo rabbi kiyya kadhadhee waan akkanarraa rabbi baara isaa deebisu intala tana rabbi isaa haa jibbisiisu intala tana rabbi jalaa isaa isii jala rabbi isaa haa galchuu jee rabbi kiyya kadhadhee du'aa godhadhee malee waa takka waan hin godhuu danda'u hin qabu jechuudha. Waan hordoftoota kabajamtoota kiyya kabajaanis yeroo kabajaa qabdi tollinis yeroo tolaa qaba. Jaalalliin kabajaaniin akka har'aan tana viidiyoo takkitti tanaan mare jechuudha. Tolaan kabajaadhaan. Sanuu har'a tana booda isiin deebitee waan hatta deebi'uu miti isiin bahariin heeruma yookaan bahari isiin fuudha jedhee daraartuu wajjiniin bultii jaarradhee daraartuu wajjin jiraadha akka amma dura dabre san argitaniimi. Dhugaadha gaafa sanis akkasumattiin tashadhee yoo baaramaarree fuudhee jedhee yaadee ture. Garuu har'aan tana tamaayyiiti. Har'aan tana tamaayyiiti. Taniin irratti lubbuuti jedhamamsiisu tuni. Dhagaa isiniif hima waan deemaa jiru guututti ni agartan suni bahariin jaaladha ittiin heeruma jette malee waan akkana hammeenya kana dalagattee hin beektu hammeenya dalaydee hin beektu garuu har'a tuni keessaa baatee keessaa utaaltee waan duniyaa tanarratti nuti hin arkin godhaa jirti jechuudha. Saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya yoonii fi daraartuu fi bahar wajjin jiraatanii bahar daraartuuniin fuudheetii wajji jiraadha jee akkam fagaattu hoddaa takka asidii hoddaa takkaatu akka isiin duniyaa tanarratti ol godhattee fuula isii kanaan ol godhattee nama hin laalle hoddaa tokkootu naa godha. Dhagaa hordoftoota kabajamtoota kiyya asidii gubbaatti naqeeti isii fi jireenya isii guutuu dhabame isii godha. Fuula jechuun baasaboora namaati.
isinii galee fuula jechuun baasaa boora namaati akka isin dhabama taate ol godhattee nama hin laalle edaa dhiirri obboleeyyan dhiiraa akkana nama godhan jettee akka isinis goojattee jiraattu anaatu isii godha jechuudha yoon akkas isii godhuu dadhabe yoon khaniin isii akkas godhuu dadhabe ta'e lubbuuti jaaniif galaafadha yoo bahar viidiyoo tana arkaa jiraatu fedhuus arkite fedhuus arkuu baatte bahar yoo khanii fi obboleettii teetii naatu yoo obboleettii teetiif quuqama qabaatu taate lubbuuti jettiin taphatiin lubbuuti yallee akkaan qisaasuun hin godhin tiyya qisaasee tana maallee akkaan qisaasuun hin godhin nagee keetiin fayyaa qabduun laaqamte akka laaqamtetti akkasi godhan cufa dhagee arkeesi garuu kana caalaa arkuu hin danda'u dhage kana caalaa arkuu hin danda'u nagiyaan kara mana keetii nagiyaan kara mana keetii galuu baannaan intala sanii wajjin jiraadha intala sanii wajjin maal ta'a jettee sammuu keetitti himnaan naa fi daraartuu obboleettii teetii fi daraartuu dhalaa diikee irratti shaaraarra gabbaatu dhibba fuutu tana jecha anaa fi daraartuu walii filatta jechuudha. Kam akka qabrii keessu qabriin biyya tanaa banaa jirti ni beeytame kam akka qabrii qoddu kam akka duniyaadhaaf qoddu walii filatta jechuudha anaa fi daraartuu saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo tana sheer godhaadhaa nama hunda biraan nagaa namni ishtummaaf akkas taate maaf akkasiif gooti jettanii dhaammannoo kiyya kaduraati jechuudha kuni dhaammannoo kiyya kaduraati eenyuuf hin dhaame keessattuu intala daraartuu saniif hin dhaame gabaabduu akka qubaasaniif hin dhaame yoo isiin baharii wajjin jiraadha jette anaatu deebi'ee dhalaa tanaat deebi'ee isiidha jaarsa ta'a malee abbadan bahar jaarsa isiin ta'u isinii galee anaatu jaarsa isii ta'a malee bahar jaarsa isiin ta'u bahar isii fuudhuudhaan ni fokkisaahu garteemi isii fuudhuudhaan isii quba san fuudhee shanyii nama jijjiiruufi isii quba hatta shanyii dhiisaa uumee waan biraa dhiisaa dhaa'u intala takka ta dhiira waan akkanaatiin irratti dalagu waan akkasii intala bar rabbiin keenya alayhi salaatu wassalaam rasuulli keenya wanni afur fuudhaa dhiirri afurrii hayyamtee fi jiru nama intala duraa shariyaa barsiise nama intala duraa hijaaba uffachiiseetu deebi'ee intala boodaallee filatee tadiin rabbii qabdu taniif shariyaa rabbiitiin bultu isii san deebi'ee fuudha intala shariyaa rabbii dhiisiiti akkaataa dhalaan itti bultuu hin beeyne osoo nikaan godhatin dhiira kofoo irraa baaftu osoo nikaan godhatin dhiira akkasiin godhe akkanaan godhe jettee ol baatee haasoytu dhala akkasii fuudhaa jee hin jenne shariyaa keessallee hin jiru wanni akkasii hordoftoota kiyya feetanna jaaladhaan jibba shariyaa keessallee hin jiru wanni akkasii saniifu daraartuu naafeeti walii gatteenya gaa tokkootu waliin jiraata duniyaa tana gubbaarra bakkaan si ergetti dhiini kee dhiiga saree if hin godhin paasaboora kee if hin dhorkin jechuudha fuula bareedaa qabattee deemtuun san if hin dhorkin haasidii dabbaa tokkootu jireenya keessi hanqisa saniifu nagiyaan gurbicha dhiisi gurbaa jalaa bahi gurbaa jalaa fagaaddu hatta hanqaati sanaa keessa jiraatullee sanaa keessaa illee yoon ansin baasin ansufiyaan kiyya ganaa deebi'ee na dhala abbaan kiyya ganaa deebi'ee na dhala sanaa keessaa insi baafachiisu taa kophee malee saniifu hordoftoota kabajamtoo kiyya an takkaa dhugaadhaan haaseen beeku arraan tana dhugaadhaaniin haasoo jira onni irraa jechuudha kuni waan hin fakkeessee haasoo osoo hin taane waan qalbii kiyyarraa haasoo jiru hordoftoota kabajamtoota kiyya qalbii kiyyarraa hin haasoo jira yoo intalli san baarii wajjin jiraadha jette anaatu lubbuu kiyya dhaba lubbuu kiyyallee nangisaasiin baarsufiyaan lubbuu kiyya nangisaasiin an obboleessa kiyya jeensiyaa malee takka baarsufiyaan jeesi yaamne garuu arraan tana tadhumaati tuni obboleessa kiyya nagee keetiin kara mana keetiin talasan jalaa murami bakka isin ciiftanitti siif intalasan haajaa isinirraan qabu mataa maqaan duurra mataan duu wayyaa jette hatta sillee ayyoo siif intaltisan isin lamee wajjin arke sii wajjin jira jee intalasaniif isilleen dhiisu lafa sanitti akkasittiin aasidii isin lachuurra dhaphee dhabame isin haquuta dhabama gorsiniin dur si gorsaa ture yaa obboleessa kiyya wanni akkasii mijee sooshaal miidiyaa gubbaarratti booyaa ture hafee jira arraan booda nillee hin booyu arraan booda boohee tanuma dabrite sanii arraan booda hin booyuusi yooniin fin siifi isii ani adda baaseetuma sis kophaa jiraachisee intala sama yeman kana keessaa sanaa tana keessaa baafachiisuu dadhabe annamaa miti garuu ammoo bakka takkatti isin dhufnaan jireenyi keessan akkasitti isin dammare qabadhaa ta'a ani haafizaan dhugaarraa inaasoo jira arraan booda fatiyaalleen hin boochu anilleen hin booyu nilleen arranfamtu fatiyaalleen arkuuf teessan kam akka arranfamu kam akka jireenya gadadoo jiraatu waliif itti ilaalla saniif hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo tana sheer godhaadha bahar biraan naagayaadha intala quba san biraanis naagayaa saniifu hordoftoota kabajamtoota kiyya dubbii isin dheeriisee baay'adhe arraan tana aarii
wallahi aari osoni fin video san arke aaru oson ta'in micijjo maal obboleessa kee maal ta'e maaltuma akkas ta'e yoon shaararra tolbe maal wanni akkasii kuduraan akkasii ton barakkana ta'e jechu jirani namnummaan uumataana dhukkubsa akkaan itti gabbee kuduraa bitadhu akkaan itti gabbee fatii aadaa waa bitu wallaale jechuudha saniifuu santuu kana nama raachee na haasweessu jira hordoftaa kabajamtuu kiyya haasweessine dheereesse saniifuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtuu hordoftaa kiyya nagorsaan isiniin jaa bahari le akka deebu komantii babbareedaa barreessaa fi assalamu